conflict began as a power struggle between the government and a former ruling party. Horo Guduru Wallagana Muruf Jardaga Jarte, Halela, Militia Amara, Hamakafan, Nojun Sochonura, Watamamal Baneja, Geratoti, Oromia, Media Network Business, Lubu, Namadabru, Horim Bayen, Samamu, Kabinil, Gubachu, Batama, Yeun Gida, Gabas Miraskava, Eregama, Adagaf, Africa, Olisajon, Obasajo, Walim Bilbilan, Kamariat, Barresal, Olana, Abat Motgam, Tomania, Antonio Guterres, Ethiopia, Nagana Kabuf. Abdin jiraachuu beeksise addunyaa waraankaa Itoophiyaa hajootan kudhan afurii godhamuu jirkan dhaabsisuurra milkooftullee naga duraanii sun deebisanii fiduun ulfaatiin xiinxala qorata gaafa Afrikaa Alex Diwali ergamaan adda gaafa Afrikaa Ameerikaa David Satterfield immoo imal Itoophiyaa godheen qondaalis dubbis dhabee jedhaan walitti qabne san deebina Itoophiyaan naga buusuuf mootummaan Eertiraa siyaasa Itoophiyaa jidduu akka ba'u qabu irra guddaan TPLF akeekachi mootummaan Isaayyaas afaan warqaloon Itoophiyaa keessatti hirmaachuu qofa dontaane adeemsa raaraallee gufachiisa jirjechuun himatu gabaas Afrikaan Reporter Abrahaam Birruura dhagee oduu alaatiin immoo biyyattii Afrikaa Gaanaatti maal dhooyinsa akirarra kiiloomeetira 300 irratti ta'ee namooti 17 yoo du'an 59 immoo madaan gaarii ibidda baatu dhoqdhoqqee dhabanaasee bala buusee jedhaan ammajjii 21 barrii 2022 guutuu qabnuutiif garabba dabareetti san dabarta. Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna oduu kan isinitti himan Yihun Ingidaatti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Amuruu fi Jaardagaa Jaarteetti haleellaan milishaa Amaaraa maqaa Faannoo jedhuun socho'aniin nurratti raawwatamu ammallee hin dhaabbanne jedhan jiraattonni haleellaa milishaa Faannoon itti fufiinsaan lubbuun namaa darbaa jiraachuu horiin saamamuu fi qabeenyi gubamaa jiraachuu kan himan jiraattonni weerara daangaa Oromiyaa irratti baname kana uummanni Oromoo nuuf haa beekuu jedhu. Mootummaan naannoo Amaaraa milishaa maqaa Faannoo jedhuun socho'u kana itti fufiinsaan hidhachiisuuf malee hidhannoo hiikkachiisuuf karoora akka hin qabne tibbana ibsuunsaa waan yaadatamudha. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Weerara babal'ifannaa lafaa giddugala godhachuun milishaan Amaaraa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Bahaatti itti fufiinsaan raawwataa jiruun aanaalee hedduu keessatti hawaasni rakkoo jabaarra bu'ee jiraachuu gabaasaa turre. Haleellaa milishaan Amaaraa maqaa Faannoo jedhuun socho'u godinaalee kanneen itti raawwatuun ji'oota muraasaas lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii darbu, horiin hedduun saamamuu, manneeniif midhaan dabalatee qabeenyi hawaasichaa guddaan gubamuu fi lafti bal'aan humnoota kanneeniin weeraramee jiraachuu odeeffannoon hawaasa yeroo garagaraatti nu qaqqabaa turee fi ragaan keessoo mootummaatti arganne ni mirkaneessa. Haleellaan weerara lafaa galma godhate kun ammas nurraa hin dhaabbannee jedhu jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Amuruu fi Jaardagaa Jaarteetti dubbifne. Tibbanuma aanaa Amuruu ganda Cidhatti jedhamtu keessatti yoo xiqqaate namoota 15 irratti ajjeechaa kanneessaa raawwachuu kan himan jiraattonni kaleessas aanaa Jaardagaa Jaarteetti nama tokko nurraa ajjeesanii jedhu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Cidhatti bakka jedhamutti uummata keenya finxaaleeyyiin Amaaraa buqqisuu fi ajjeesuun uummata baay'ee nu harkatti ajjeesanii namoota baay'eetu du'ee jira. Daa'imman haadholiin du'aniiti jiru. Qabeenyi uummata gubachuun manneen gubachuun itti fufee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa kun utuma qaamni nageenya mootummaa jiru horii uummataa oofuu kana itti fufaniiti kan isaan jiran. Magaalis sodaa guddaa keessa kan inni jiru. Uummata naannoo Cidhatti Arar Jaarsoo jedhamu kana bakka kana jiran manatti naqanii jimilaatiin bakka tokkotti hanga nama 10 olii kan isaan gubanii. Maqaan koo Mul'ataan jedhama. Bakki keenya Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaarteedha. Gara keenya kana namni ilma hammaate, ilma hammaate, akka jaldeessarree horiirra midhaan irraa oofanii deebisu. Kun garuu hin hammaate baay'ee. Waraana qindaa'aadha waraanni sirraan waraanaa jiru. Waraana mootummaa Amaaraati. Faannoo ka jedhamu naannoon keenya daangaa Amaaraa fi Oromiyaa ka jedhamu laga Abbayyaatti taanee jirra.
achiin ba'anii isaanis sarraa waraana baranii mucaa tokko nu ajjeesan. Naannoo cidhattiitti gammaatti nama 15 jedhanii. Haleellaa gandichatti raawwatamerraa namoonni lubbuun oolan yeroo ammaa qe'ee ofirraa buqqa'anii magaalaa Amuruu buufatanii jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN qabeenyi isaanii guutummaatti saamamee kan hafes gubamuu ibsaniiru. Aanaa Amuruutti yeroo haleellaan garee milishaa faannootiin raawwatamutti qaamni mootummaa neetwoorkii balleessuun hawaasni haala mudatellee dhagahee akka waliif hin birmanne danquu ibsan. Qaamni mootummaa hidhannoo nurraa hiikuun haleellaaf nu saaxiluurraa eegalee hanga ulaa quunnamtii cufuun hawaasni rakkoo mudate dhagahee akka waliif hin birmanne taasisuutti daba nurratti raawwataa jiruun ifatti gochicha keessatti qooda fudhataa jira jedhu. Neetwoorkii mootummaan neetwoorkii balleesseetu kan inni kana hunda raawwachiisee erga taateen kun ta'ee uummanni buqqa'ee lubbuun namoota hedduu darbee booda kan neetwoorkiin gadhiifame. Qabeenya saamanii qabeenya saamuun silaa barame amma horiin fudhatu midhaan immoo Afis ta'u hundumaan ima gubu. Achiisin kaasna jedhaniituma uummatatti silaa mootummaan qabeenya irra eenyu meeshaarraa funaaneera isin kaasna maa hidhabdaniin taa'ina isin tirumaa yabdiin qabdanii jedhanii bilbilaan doorsisu namoonni homaa wanti duuba deebisaan jedhus waan hin jirreefi uummanni rakkate asiin aanaa Amuruu aanaa jaarteetii gadi halkan karaaraaf hin qabnu hin sodaannan baqannaa dhufa waraanni mootummaa yommaa dhufu ijoollee sassaabee dargaggeessa ka fakkaatu sassaabee fuudhee mana hidhaatti naqaa reeba jaarsa reeba jaartiin reeba midhaan inni isaanii seela guyyaa tokko gaafa dura taateen kun ta'e namoota 5 ajjeesanii turanii warri sun dhufanii gaafa sana birmannaa jedhanii dhufanii midhaan namaa gubanii galanii isaan ofuma isaanii mana yaalaa horii otoo hin hafiin mana yaalaa horii gubaniitti galanidha. Haleellaan kun gama shawaa bahaatiin isitti fufee qe'een Oromoo Karrayyuu guyyaa guyyaan weeraramaa jiraachuu ibsu jiraattonni weerara kanaan gandoonni aanaa Fantaallee hedduun hidhattoota naannoo Amaaraatiin to'atamanii jiraachuu ibsuun weerarri kun keessumaa erga abbootiin gadaa fi miseensonni jila gadaa Karrayyuu ajjeefamanii as hammaatee jiraachuu OMN itti himaniiru. Weerara babal'ifannaa lafaa naannoon Amaaraa daangaa Oromiyaa sarbee hidhattoota isaa bobbaasuun nurratti raawwataa jiru kana Oromoo hundinuu faa beekuu kan jedhan namoonni godina Horroo Guduruu Wallaggaatii OMN'f yaada kennan dhimmichi waa'ee birmadummaa daangaa ofii kabachiifachuu ta'uu hubachuutu barbaachisaan dhaamsa isaaniiti. Kanarraa kana aanaa Amuruu humni faannoo jedhamu konkolaataa 20 dhufee galee jedhan faannoo jechaa deemu daandii irra darbanii jedhan Oromoon nuufaa birmatu akka daangaarra jirrus nuufaa baruu dhaloonni garanaa ta'es ani biyyan qabaa jedhe akka kottutu gara isaatti deebi'ee gara biyya isaatti deebi'ee waan qabuun uummata isaa deeggaree dura dhaabbate natti tola. Garee milishaa faannoo kallattii garagaraan hawaasa dararaa jiru kana duuba deeggarsi mootummaa naannoo Amaaraa fi abbootii qabeenyaa naannichaa jiraachuun ifatti mul'ata. Mootummaan naannoo Amaaraa garee milishaa yakkoota suukanneessoo kutaalee biyyattii garagaraatti raawwateen himatamu kana cimsuu malee hidhannoo hiikkachiisuuf karoora hin qabu jechuun sibbana ejjennoo isaa ifatti beeksisuunis waan yaadatamu. Gara oduu itti aanutti wayita ceenu Oromiyaa, Somaalee fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti gogiinsi yeroo ammaa mudatee jiru waggoota 40 darbanitti kan mudatan keessaa isa hammaataa ta'uu USAID ibse. Roobni dhabamuun wal qabatee hongee Itoophiyaatti mudatee jiruun baay'inni namoota hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii kan bara darbee wal bira qabamee yoo ilaalamu harka 15 dabaluu kan hime dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID lammiilee rakkoo keessa jiraniif birmannaa taasisaa jiraachuusaa ibsee jira. Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti gogiinsa hammaataa waggoota 40 darban keessa mul'atee hin beekne kanaan uummanni fala dhabuun yeroo horiinsaa margaa fi bishaan dhabdee duraa dhumtu callisee ilaaluuf dirqameera kan jedhu USAID'n horsiifatee bultoota sababa hongeen jiruuf jireenyi isaanii balaarraa bu'e baraaruuf gargaarsa birrii miiliyoona 600 ramadee hojjetaa jiraachuu beeksise. Oromiyaa fi kutaalee biyyattii hongeen hubamanii jiran tokko tokkotti waggoota 4 darbaniif roobni gahaan akka hin turre dubbatu jiraattonni iddoowwan hongeen hamaan kun itti mudate keessumaa hawaasni horsiisee bulaa jiruuf jireenyi isaa balaa jalatti kufee jira. Horiin qabeenya hawaasichaa ta'an hedduminaan dhumanii jiru. Hongeen kun gara beelaatti cehuun lubbuu namaallee gaaga'uu eegaleeti kan argamu. Keessumaa godinaalee kibba bahaa Oromiyaatti kan hammaate balaan kun Boorana, Baalee Bahaa, Gujii lameenii fi Karrayyuutti gaaga'ama hamaa hordofsiisuun jireenya hawaasichaa qormaata jabaaf saaxilee jira. Gara godinaalee Harargeettis babal'achuu akka danda'u tilmaamameera. Hammam dhaabbileen akka USAID hawaasa balaa hongee jala jiruuf birmannaa taasisaa jiraachuu ibsanis iddoowwan hedduu gargaarsi qaqqabaa akka hin jirre komata hawaasni
iddoowwan gargaarsi qaqqabettis birmannaan taasifame hawaasicha baraaruuf ga'aa akka hin taane ibsameera. Keessumaa xiyyeeffannoon qaamni mootummaa dhimmichaa fi kenne laafaa ta'uun komii jabaa uumeeti kan argamu. Qaamni mootummaa birmannaa gahaa gochuu dhabuun cinatti hojii of eeggannoo dursaa hojjetamuuf maluun hawaasa kana baraaruuf tattaaffiin taasisa jiraachuu dhabuu fi erga hongeen kun mudatees rakkoon kun beekamee birmannaa malu akka hin arganneef danquun gaaga'ama hawaasaa mudate hammeesseera jedhamuun komatamaa jira. Oduudhuma walqabatuun godina Gujiyaanaa Sabbaa Boruutti roobni cimaan roobee beeylada 1,200 ol galaafatee jedha gabaasni BBC. Aanaalee Sabbaa Boruu aanaalee kibba Oromiyaa hongeen miidhamanii jiran keessaati. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa godina Gujii obbo Liiban Dabbasoo aanaalee godinni Gujii qabu keessaa 7 aanaalee gammoojjii ta'uu ibsuun aanaaleen kunniin keessatti roobni ganna hin turre jedhan roobni hagayyaas ni hafe sababa kanaan hongeen miidhaa jabaa geessisee jedhu yaada BBCf kennaniin. Hanga ammaatti godinichatti qofa sababa hongeetiin beeyladni 23,000 caalan akka dhumanii fi 65,000 kan ta'an ammoo deeggarsa namaatiin kan lafaa kaafaman ta'uu dubbatanii jiru. Roobni guyyaa lamaan dura roobe aanaalee hedduu keessatti horii hongeen miidhee jiru kan hedduu ajjeesee jira. Aanaa Sabbaa Boruutti qofa sababa rooba dheengaddaa kanaan beeyladi 1,205 caalan dhumanii jiru. Lafti qonnaa jallisiin oomishamaa ture hektaarri 103 manca'eeraa jedhan. Ragaan kun kanaanaa tokko qofti kan walitti qabame ta'ulleen sababa rakkoo kanaatiin aanaalee akka Gumii Eeldalloo, Goorodoolaa fi aanaalee gammoojjii biroottis miidhaa wal fakkaatu akka gahe himan. Beelladi sababa roobaatiin du'an kun kan miidhaa bonaatiif jecha rooba irraa hafuu dadhaban yoo ta'u iddoowwan kaanichi ammoo lolaadhaan kan fudhataman ta'us eeree jira. Ragaa hanga ammaatti qabnuun aanaalee godina keenyaa keessatti namni 238 caalu gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu haalli hongee ammallee ulfaachaatuma deemaa jedhan. Beelladi miiliyoonaa walakkaatu ammoo deeggarsa nyaataa fi qorichoota adda addaa akka barbaadu aangaan kun himanii jiru. Gargaarsi namaa fi beelladaaf dhihaatu hamma miidhaa gahee wajjin kan wal hin madaalle akka ta'ee fi qaamni dhimmi ilaalu hundi lubbuu beelladaa fi miidhaa namarra gahuu malu hir'isuuf deeggarsa akka taasisaniif waamicha dhiheessan obbo Liiban. Godinaalee lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti tibbana lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota bilisiginnaa gidduutti tufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu odeeffannoon jiraattotaa fi maddeen waraanaa irraa arganne ni mul'isa. Qaamni aangoorra jiru lixa Oromiyaatti iddoowwan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran gadhiisisuuf humna waraanaa lakkoofsaan guddaa garasitti bobbaasuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN haa ta'u malee itti hin milkoofne jedhu. Waraanni guddaan kallattii garaagaraan gara godinaalee Wallaggaa afraniitti bobbaafame haleellaan jabaan waraana bilisummaa Oromoo irraa isa mudachuu fi kasaaraa waraanaa jabaa keessummeessaa jiraachuu maddeen waraanaa fi jiraattota irraa odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Godina Wallaggaa lixaa fi qella Wallaggaatti kan argaman aanaalee Begii, Qondaalaa, Gidaamii, Jimmaa Horroo fi Anfilloo dabalatee iddoowwan hedduutti lola jabaatu jira kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN. Waraanni bilisiginnaa aanaalee kanneen to'annoo woboo jalaa baasuuf garasitti bobbaafamus akka itti hin milkoofne himanii jiru. Keessumaa aanaa Begiitti kan argamtu bakka Toongoo jedhamtutti lola jabaa taasifameen kasaaraan humna namaa fi loojistikii jabaan waraana bilisiginnaa mudateera. Hidhannoo hedduus boojineerraa jedhu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo. Haa ta'u malee gama waraana bilisiginnaatiin dhimma kanarratti wanti ibsame hin jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraattis lolli jabaan itti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu kan ibsan maddeen odeeffannoo keenyaa bilisiginnaan lola tibbanatti jiruun hin milkoofne jedhu. Godinaalee Shawaa Lixaa fi Gujii dabalatee zooniiwwan biroottis lolli wal fakkaatu deemaa jiraachuu odeeffanneerra. Oduu keenya itti aanuun ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin bilbilaan kan mari'atan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres
Itoophiyaatti nagaan akka bu'uuf abdiin jira jedhu. Haa ta'u malee addunyaan waraana kaaba Itoophiyaa ji'oota 14 godhamaa jiru dhaabsisuutti osoo milkoofte illee biyyattiitti nageenya waaraa deebisuun ni ulfaataa jedhu xiinxalaa fi qorataan gaanfa Afrikaa Alex Deewal gama isaaniitiin. Itoophiyaatti haasawaa nagaa qofa osoo hin taane nagaatu barbaachisaa kan jedhan Alex Deewal yaalii Ameerikaa fi addunyaan Itoophiyaatti nagaa buusuuf godhaa jiranii fi adeemsa Abiy Ahmed irratti xiinxala bal'aa qopheessanii jiru. Guyyoo Waariyoo xiinxala kanarraa waan qopheesse qaba. Government has been fighting the TPLF for more than a year amid ethnic and tribal tension. Ergamaan adda United States hagaaf Afrikaa David Satterfield dhimma nageenya Itoophiyaa irratti dubbachuuf fuula addii sababa addeeffachuu hordofee wantooti afuriifan mul'achuu eegalan hidhamtooti siyaasaa muraasi gad lakkifaman Abiy Baahidaniin mata jabaachuu diqqeessuu yeroo jalqabaatiif bilbilaan mari'atan EBC waaltaa faanaaf OBN faalleen barbadeessuu burkuteessuurraa yeroo jalqabaatiif afaan nagaa dubbatan ergamaan adda gamtaa Afrikaa bilisummaa maqaleetti malak deebi'uuf Abiyyirree eeyyame kennamee farra guddaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees immoo waraana Itoophiyaa dhaabsisuuf abdii qabnaa jedha. The Peace Talk jedhuun haasawu nageenya jechuu isaaniiti. Ethiopia's civil war, currently one of the most brutal conflicts on earth. Waa'ee gaafa Afrikaatiif Itoophiyaa irra yeroo dheeraa barreessuuf qorachuun muuxannoo olaanaa haqa Profeesar Alex Deewal immoo Itoophiyaan haasawu nagaa doon taane nagaa barbaaddii jedha. Ethiopia need peace more than peace talk. Xiinxal dheeraa barruu responsible statecraft jedhamerra barreeffamu waabeeffachuun dubbii waraan Tigraay caala biyyattiin beesse tokko baankiin qabdi jechuun haasawu satteeyyaat. Waraan kaaba Itoophiyaa kanaannoo ji'oota 14 oliif marroof Abiy Dabratsiyooniif Isaayyaas afaan Waarqee akkasumallee faannoo Amaaraatiif diroonii warra raboota jidduu godhamu lubbuu qulqulloota hedduu nyaachuun miiliyoonota beelaaf dhiibba mirga namoomaatiif saaxileen loltooti lafoo kilaashiif marfii wal qoraasuu dhaabanillee indeeqee United Arab Emirates Taarkiif Iraan irraa biyya ergifachuu woboof TDF bobbaas qulqulloota hedduu nyaachaa jiraachuun addunyaa akkuma yaaddessite jirti. Including mass killings, the use of starvation and rape as a weapon. TPLF imal kiiloomeetiroota 500 duub haleella diroonii harra godhamteen of duub deebi'uuf dirqamtullee loltooti Biraanuu Juulaa immoo maqaleetti malu akka fedhiin qabne beeksisuun sibaat nagaafa gad lakkisanillee Itoophiyaan nagaaf tasgabbii duraanii sunti deebi'uun itti ulfaata jedhe Profeesar Alexis wantoota shanka biyyattiif rakkoo ta'anitti fuuf jedhuun akkana firfirse xiinxale tokko waraan bilisummaa Oromoo qofa don taane uummati guddayyaan biyyattii Oromoo jedham Abiy keessa dhuuf Abiyyirra abdii waan kutateef naga fiduu rakkisa ta'uu lama Abiy immoo Jawaar dabalatee hidhamtoota siyaasaa gad lakkisuun finxaalayyaa Amaara waraan kaabaatti soofa turtu waan mufachiifteef rakkoo nageenya ta'anitti fufuu jedha. Haan dubbi dirooniiti jedhu bar faranjoota 2022 hamkee jirkan kee qof haleella risa araboota kanaan kaaba Itoophiyaan namoota 108 dhumoo United Nation machaa ture. Isaayyaas afaan Warqee immoo TPLF guutuma guutuu balleessuun karoorisa waan taateef dabri qaamoleen basaas Itoophiyaatiif gamisilixi Tigraay harkisa jal waan jirtuuf Abiy nagaatti amane dhiisullee Isaayyaas tanatti akka gammachuun qabne haasawu Isaayyaas dhiyootan TV biyyattii rakken haasuun namichi Itoophiyaa irratti haaloo ba'uuf karoor qabata akka hin fixatin dubbata. A message to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed from hundreds of mostly young ethnic Oromo men. Magal Finfinnee qabanna dojettu drooni baqanneen isii kadhagaam TPLF immoo hangi Isaayyaas dhimmi Itoophiyaa keessa guutuma guutuutti harka fudhatutti nagaan hin jiru jette. Tadhumaatiif isiin jajjabduun dubbi diinagdeet baay'ate harki caalu waraan Itoophiyaatiin nyaatame. Gamisi qaamolee nageenya Eertiraatiin saamamuu dubbatama. Baankiin biyyoolessi Itoophiyaa duwwaa jedhu gargaarsi tokkolleen seenuutti hin jiru. Agawaa keessariyamuun biyyattii immoo cobxorraffan xoqa jedhiin xalii Profeesarichaa uummati garaachaan mootummaa sanyaachuuf duubatti hin deebi jechuun yaad Profeesar Marara Guddina waggootaan dur lafkaa'ii sagalee guutuun mirkaneesse. Hundaafuu duuba Ameerikaaf addunyaa yaalii jalqabdirra milkooftee waraan kaaba Itoophiyaa kan dhaabsiftullee mufii Oromootiif imalli waraan bilisummaa Oromoo risaan Arabootaatiif Isaayyaas afaan Waarqee
finxaalee Amaaraatiif diinagdeen biyyattii Itoophiyaan nagaan akka hin bu'in godhuu dandeettii jedha. Ammajji 17 biyyootan sadi jechuun Saawudii Arabiyaa, Suudaanii fi Itoophiyaa daawwachuuf imalarra jira Abbi Satarfield. Qondaaltota mootummaa Itoophiyaa tokkolleen akka waliin arginu dubbata. Sababi immoo maal akka ta'e waaquma beeka. Ethiopia need peace more than peace talk. Professor Alex Diwalen. Gama biroon qondaalonni waraanaa bilisiginnaa fi humnoota Tigraay walitti dhaadataa jiru. Yeroo yaaliin ijaarsummaa qaamolee adda addaatiin taasifamaa jiru kanatti qondaalonni waraanaa bilisiginnaa fi ajajoonni humnoota Tigraay ibsa dhaadannoo waraanaa walirratti kennaati kan jiran. Humnoonni Tigraay dantaa uummata Tigraay humnaan mirkaneessinaa jechaa kan jiran wayitaa ta'u waraanni bilisiginnaa ammoo Maqalee seenuuf wanti na dhorku hin jiru jechuurratti argama. Miidiyaalee Tigraay ibsa kan kennan ajajaan waliigalaa waraanaa Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradee akka jedhanitti wabii fi walabummaan uummata Tigraay karaa nagaatiin tahuu baatu ammoo humnaan mirkaneessina. Kanas gochuuf humnaa fi dandeettii gahaa qabnaa jedhan. Wabiin uummata Tigraay humnaa fi qawwee qofadhaa kan jedhan Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradee fedhii fi faayidaan uummata Tigraay mootummaa federaalaas ta'e humnoota alaa kamirrattuu hin hirkatu jedhanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun qondaalota waraanaa Tigraay keessaa tokko kan ta'an Meejor Jeneraal Yohaannis Waldagiyoorgis uummanni Tigraay humna walabummaa isaa tiksuuf danda'u wareegama kaffalee ijaarratee jira jedhan. Gama waraana bilisiginnaatiin ammoo ajajaa itti aanaa waraana bilisiginnaa kan ta'an Jeneraal Ababaw Taaddasee gaaffii fi deebii FBC wajjiniin taasisaniin waraanni isaanii gara Tigraay seenuu akka danda'u akeekanii jiru. Waraana boqonnaa tokkoffaa xumurree jirra. Waraana boqonnaa tokkoffaa xumurree jechuun garuu boqonnaa lammaffaan illee akka jiru agarsiisaa jechuun lolli akka hin xumuramnee fi humnoonni isaanii hanga Maqaleetti adeemuun humna diina jedhaniin TPLF barbadeessuuf karoorri jiraachuu himan. Dhaadannoon Jeneraal Ababaw Taaddasee kun kallattii siyaasaa kan dhimmoota waraana boodaa sirni bilisiginnaa Abiy Ahmediin durfamu tibbana lafa kaa'ee irratti dabballoota isaa leenjisaa jiru wajjin kan wal faallessu ta'uun mul'atee jira. Akka sanada leenjii dabballootaa torbee darbe miliqee baheerraa hubatamutti waraanni xumuramee jira. Dhibdeewwan jiran karaa nagaatiin hiikuuf mootummaan wareegama kamiyyuu ni kaffalaa jedha. Ta'us haala leenjii fi qabiyyee barreeffama iccitii miliqee bahee kanarratti dhibdeen keessoo bilisiginnaa damee Amaaraa fi giddugaleessaa waan gidduutti waan uumameef dhimmi kun dubbii ijoo tahee turuun kan yaadatamudha. Ibsi dhaadannoo waraanaa faallaa kallattii bilisiginnaa karaa Jeneraal Ababaw kenname kunis dhibdee keessoo sirnichaa ammallee jabaataa deemaa jiraachuu kan agarsiisuu fi siyaasaan bilisiginnaa hooggansa kallattii tokko kennuu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhamaa jira. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaatti nagaa buusuuf mootummaan Eertiraa siyaasa Itoophiyaa gidduudhaa bahuu qabaa jedhame. Mootummaan Eertiraa lola keessatti hirmaachuu qofa osoo hin taane adeemsa araaraallee gufachiisuu danda'a jedha gabaasni The Africa Report. Abrahaam Birroo bal'inaan isinitti hima. Erga bilisoomtee biyya taate waggoota kurnan sadi kan cufte Eritiriyaan waraana idila addunyaa baay'ee irratti hirmaattee jedhama. Waraana xixinnoo ka daangaa ka Sudaan waliin taasifte darbii immoo Jibuutii akkanumallee Yemen waliin goote haga waraana guutummaan keessatti hirmaatte waraana Itoophiyaa ammaatti. Maraatummaan kutaa baha Afrikaa gooluu akka biyyaatti ishee waliin guddate kun Eritiriyaa waggootaaf qoqqobbii dinagdee walirraan cinneef saaxilee biyya sanaa fi uummata deegatti kennee jira. Michummaan bulchaan biyya sanaa Isaayyaas Afwerqii Abiy Ahmed waliin tolfate maqaa biyyattii jijjiiruuf hiree banullee Isaayyaas garuu irruma caalaa nama naannicha gooluu akka ta'e ifatti saaxilamee jedha The Africa Report. Hammeenyi humnoonni isaa Tigraay keessatti raawwatan kanaaf ragaadhaa jedha. Eritiriyaan ofii ishee lammiilee 10,000 lakkaaman waraana Tigraay keessatti dhabdee jirti. Kun galma Eritiriyaa ijaaruu qabaatee osoo hin taane haaloo fi fedhii nam tokkicha Eritiriyaa bulchuutiin waan ta'ee jedha barruun kun. Akka jaarmiyaaleen mirga namoomaa addunyaa baay'een ragaaleen deeggaranii ol ka'anitti waraanni Eritiriyaa lammiilee nagaarratti yakkoota garjabinaa hedduu hojjete. Itti yaaduunis qabeenya mancaase. Dhaabbilee dhuunfaa fi uummataa diige. Dubartootas gudeede. Kunis kan ta'e heeyyama Abiy Ahmedii fi tumsa finxaaleeyyii Amaaraatiin jedha barruun kun. Isaayyaas duraan humnoota Amaaraatiin akka masaanutti wal ilaalu lola Tigraay kanaan michuu isaan godhate. Lixa Tigraay heera mootummaa malee humnoonni Amaaraa akka dhuunfatan loltoonni Isaayyaas Afwerqii immoo kaaba lixaa fi
baha Tigraay to'atanii akka jiran gabaasni kun ni eera. Tumsi Isaayyaas Abiyyi fi humnoota weerartuu Amaaraa waliin tolfate galmisaa lamaa jedha xiinxalli kun. Ka jalqabaa TPLF balleessuun akka lammata Itoophiyaa keessatti humna jabaa hin taane gochuu ofii isaa immoo humna cimaa gaanfa Afrikaa ta'ee ba'uudha. Abjuun Isaayyaas Afawarqii kan lammataa sirna federaalawaa sabdaneessaa Itoophiyaa diiguudha. Sirna federaalawaa Itoophiyaa ka tolche TPLF jedhee waan yaaduuf kana abjootaa jedha gabaasi kun. Kana gochuudhaan Itoophiyaa biyya salphoo Eritiriyaa immoo biyya jabduu naannawa kanaa godhee ijaaruu barbaadaa jedha The Africa Report. Humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiis ka Isaayyaas Afawarqiitiin walitti michoomsee jibba Federeeshinii Itoophiyaatiif qabanii fi TPLF akka diina walotti lakkaawwachuu isaaniiti jedha. Hariiroo walxaxaan humnoota kanneen gidduu jiru lola kana yoo hammeesse malee nagaa buusuu akka hin dandeenye kan xiinxalu The Africa Report Abiy Ahmed dhiibbaawwan hawaasa addunyaa fi qoqqobbii irra jiruun araaraaf fedhii qabaachuu malaa jedha. Garuu immoo nama mataa jabaatuu fi dantaawwan hedduu herreeggatee waraana kanatti seene Isaayyaas Afawarqii haga lola keessaa harka qabutti nagaan fuullaan naannawa kanatti yaadamuu jedha. Kanaaf jedha barruun kun nagaa fuullaa fiduuf Isaayyaas Afawarqii waraana Itoophiyaa keessaa ba'uu qabaa jedha The Africa Report. Oduu keenya xumuraatiin kutaa lixa biyya Gaanaatti balaa ibiddaa uumameen namoonni 17 yoo du'an kanneen 60tti dhiyaatan ammoo miidhamanii jiru. Balaa kanaaf sababni konkolaataan keemikaala albuudii ittiin baasan fe'atee deemu doqdoqqee waliin walitti bu'uun ta'uun kan ibsame wayitaa ta'u namoota dhumaniif miidhamaniin alattis manneen 500 ta'an barbadaa'uun ibsamee jira. Guyyoo Waariyoo waan kana hordofeera. Because he knew the truck was carrying explosives, he proceeded to run away from the truck. Gaana konkolaataa meeshaa keemikaala albuuda ittiin baasan baatee deemu dhoqdhoqqee bu'ee lubbuu namoota 17 galaafatee jedhaan. Viidiyoo fuul miidiyaa hawaasarra maxxanfamuun nulleen Aljaziira irra ilaallanneen konkolaataan bobaa albuuda ittiin baasan feeguluuf booda yookaan dhoqdhoqqee dhabanaasuun ibiddi hamaan uumaminan balleessee jedhaan. Balaa dheed Boogos magaal guddoo biyyattii Accra irra kiiloomeetira 300 yookaan maayilii 180 irratti jedhanii namooti 17 immoo madaan. The explosion happened and the images we are seeing started to emerge after the explosion. Hammaleelle manneen uummata lakkoofsaan 500 caalan ibidda kanaan barbadaa'u kan ministeera odeeffannoo biyyattii Aab Kojo Obonko Nukuru reef namoota 10 iltiyyaan argee jedha. Balaan kun lafa albuuda Chirago Gold Mine jedhamirra kiiloomeetira 400 gubbaa dhalachuu ka dubbatu poolisiin biyyattii warri lubbuun afimani jala gubateef daa'oo ta'uu qabna manneen barnootaatiif bataskaan bana godha jechuun waamichi dhiyeesse. Biyyoota lixa Afrikaa keessa balaan akkana huwwan baratamu yoo taatu ji'oota lamaan durallee Siraaliyoonii dhooyistaankari beenzila yookaan boba'aatiin namoota 100 caalan ijjeefamu gabaasne turre. Crowd of people had gathered near a fuel tanker that had been involved in a collision. Gaafa sille duub gaarii yookaan konkolaataa boba fe'ee gulufuun modhokkor wal harkis dhibiin fuul kee wal dhoof. Gulubsiisaa rochoo kana konkolaataa fuul dura dhufir miliksuuf jennaan areedaan laf waraanee mucucaachuun furaan furundoodha. Lafti mudaan tun itti galte magaal guddoo biyyattii Freetown jiddugala gabaya koomeetiraa konkolaataan itti baay'atu waan taateef namooti dhumaan hammaleellee nadheeniif ijoollee dabalatee ilmaan namaa lakkoofsaan 100 caalan miidhamuun hospitaal seenuu gabaasne tur. Accra Gaanaatti balaan ibidda lubbuu namoota 17 nyaattee jedhan. Witnesses looked at the towering flames in disbelief. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Qophiileen OMN itti fufu.